Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota caaltuutu bakkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha. Jira alhamdulillah galata rabbii baga jiraatanii hundi keessanuu uummanni na jaalatan hundi keessanuu isin jaalladhaan illeeni isinillee akkuma isin na jaallattanitti rabbi isin haa jaallatu isiniin jedha jalqaba irratti. Nagaa kootii nagaan dhufee jira. Kinoo hordoftoota kiyya har'allee deebi'ee dhufeetiin jira. Wanti dhufeefillee maal inni yoo kanaan jettan ta'e YouTube Ummu Amiraa jedhamu kan Muktaar na jalaa kenne san ka YouTube kiyya jechuudha. YouTube san subscribe isaa 4,000 qaba waan ta'eef YouTube 4,000 qabu kenneera. Ani immoo amma YouTube san dhiiseetiin jira waan innis natti warwaate akkuma argitanitti natti warwaate naani osoo inni natti warwaatinsa saayyoo osoo hin taane yaaduma kiyya irraayyuu ani YouTube sanis anin barbaaduti YouTube sanillee haafu immoo an dhaaba YouTube illee qabadhe osoo hin taane akkaataa inni kenneetu na aarsee dubbadhe ammas immoo ani YouTube hin barbaadu kan biraa baneetiin jira kan biraa kabane Amiraa Tube jedheetiin bane Amiraa jechuudha ka Amiraati daa'imtiyyaa fi maqama isiitiin bane ganaanin guddisaa viidiyoo irra dalagee fi nin guddisaa fi gana kasaasan kan inni fudhate san gana caalaa warroon na jaallatan hundi keessaniyyuu jechuudha. Linkii YouTube kiyya jala kaa achi jala seenaatiin subscribe godhaati san 4,000 qaba waan ta'eef kan akka 10,000 galchitan abdiin qaba jechuudha warroon na jaallatan. Ani immoo wanti dhiisee fi ummata na jaallatu hedduun qaba maatii kiyya maatii jaalalaa maatii na jaallatu anis kabaju isaanis na kabajan jedheetiin YouTube san dhiiseetiin kabraa bane jechuudha. Ammas taanan ani YouTube isa gaafachuuf hin deemu kabraa bane irra dalagee guddisuun hin danda'a. Ani immoo dhaaba YouTube osoo hin taane kaan guddaa ni qaba waan ta'eef kan ammoo dabalata ka daa'imtiyyaati waan ta'eef garaa na nyaateeti malee hin dubbadhu jechuudha. Lammaffaa immoo nama ani feeneef kennuudha Muktaar Odoo ofiisaatii fudhatee rakkoon qabu garaa na nyaatu namaan addunyaa kanarraa namaan isa jibbu yoo inni kennu iddoo natti dhagahame jechuudha hordoftoota kiyya. Inna nama jibbu nama jibbinan dammoo namatti hin deebi'u jechuudha. Hedduu takka nama jaalladha. Akkasuma yoo nama jibbees akkasuma hedduu nama jibba. Inna amma saniifuu linkii kana hundi keessaniyyuu warroon na jaallattan maatiin kiyya hundi keessaniyyuu like godhaati subscribe godhaati guddisaa 10,000 galchaa isiniin jedhaati. Inna asumaan ani YouTube hedduun qaba kana qofaa miti namaafuun kennaa isaan osoo amalaan na gaafatanii nin kennaaf jechuudha. YouTube barbaadna naa kennee osoo naan jedhanii Muktaariif intaloo zaris kennaaf jechuudha sadaqaadha akka sadaqaatti jedhee jechuudha. Ammas nin qaba YouTube hedduu qaba waan ta'eef asumaan warroon YouTube bitachuu barbaadani kootaati lakkoofsa WhatsApp as jala isinii kaa'aati WhatsApp kiyyaan na dubbisaati kootaa bitadhaadha. YouTube ni jira. YouTube ka mallaqa eegalee barbaada guute mallaqas ka eegalee ni jira waan ta'eef warroonni barbaadan hundi keessaniyyuu keessaan na dubbisaa walii galleetiin akkasitti ni bitattanii akka bitatan abdiin qaba isiniin jedha. Anillee guddiseetiin waa hunda mallaqa sa'aatii subscribe hunda saayyuu guuteetiin isinii kennuun hin danda'a. Gatiin moo akkana himaarii keessaan na gaafattanii hundi keessaniyyuu hordoftoota kiyya. Inna har'a immoo aariin irraa galeera hedduu bakka akkanumatti Amiraa wajjin fataa jecha maal jechaatumaan aariin irraa galee Amiraa osoo qabu akkamitti aara jedheetumaan hin aaru hundi keessanuu warri na jajjabeessitanillee asumaan galatooma anis jajjabaadheetiin jira hin aarree namni addunyaa tanarra nama ta'ee namni hin aarre hin jiru garuu immoo ani hin aaru dhugaa dubbachuuf waan xiqqootu na aarsa malee. Hedduun aaruyyuu muraasa keessa aara malee muraasa na aaru ammas hin aaru hundi keessaniyyuu akkasitti nafaana turaati na jajjabeessaa warroonni keessa na jajjabeessanis warroonni ammas koomentiidhanis keessaanis na dubbistanii na jajjabeessan hundi keessaniyyuu naaf galatoomaa isiniin jedha. Amma booda viidiyoo firiidamiidhaan viidiyoo isin barbaadan dhimma kanaa irraa dhiisuu barbaadaa dhugaa dubbachuuf dhimma kanaa dhiiseetiin bakka YouTube tiyya seeraan dalagee waan isin barbaadan waa isin bashannansiisu jechuudha hordoftoota kiyya wanta isin jaalleetiin jira waan dhiiseef illee maaliif ani YouTube kana waa hedduu irra gadhiistee erguma fuuteeyyuu jechuudha intaloon suni waan hedduu akka nama aarsu jechuudha waan nama jibbisiisu YouTube kana YouTube bakka YouTube akkanumaan zimmi jedhanii waan argan irra gadhiisan osoo hin taane YouTube kabajaa qabu ilmoo maqaa ilmootiyyaatiin bane ammas maqaa daa'imaatiin anaatu irratti dalage garuu immoo waan hin taane irratti gadhiisee hin beeku ani normaalii akkuma hojii kiyya duraanii irra gadhiiseera malee waan biraa irratti gad hin dhiisne. Isiin ammoo erga fuutee nama tumaa nama arrabsaa
amma duras argitanii jirtan jedhee yaada. Mucaa nagahaa mucaa nuti waliin hin beekne handaaratti qabdee tumteetiin irra gadhiiste. YouTubein kun immoo maqaa ilmoo tiyyaatiin jira maqaa iyyuu irraan jijjiirre jechuudhaan gamma. Ammas itti deebitee irra baatee na arrabsitee nama meeqa arrabsitee kana hunda irra gadhiistee namni meeqa ofii maqaa ilmootiin jira silaa maqaa irraa jijjiirtee na aarsu. Ammas immoo handuraas irraa dubbachuun barbaanne silaan dubbadhu iyyuu maal YouTubii naa ta'a jedhee yaadu dhugaa dubbachuu fi YouTubii illee naa ta'e hangana YouTubii isin accamaallayxee kaan irra gadhiistee nama irra arrabsitee namnu jibbeera YouTubii san jechuudha amma ergisee harka galee namnu jibbee namni iyyuu hin jaalatu jechuudha amma akka duraarraa. Ammas immoo yoo naa deebi'ee san hin barbaadu jechuudha. Osoo naa fidan iyyuu fudhadhee YouTubii naa ta'a jedhee ittiin fayyadamu. Amma immoo YouTubiin badeera akka duraatti irra seera isaa balleessitee waa hunda isaa balleessitee kaan irra gadhiistee isin balleessitee deebisee fudhadhee YouTubii godhadha jedhee yaadu. Akkuma fudhatanitti haa fudhatanii ani immoo san dhiisee YouTubii kana baneetiin jira maaliifuu rabbii gaditti waan isin abdadhuuf uummata kiyya uummata na jaalatu jechuudha. San subscribe kuma 4 qaba kuma duratti isinin jedhe isin immoo akka kuma 4 miti kuma 40 kana galchitan abdiin isin irraa qaba jechuudha. Maaliifuu uummata na jaalattanii na kabajjitanii anis akkasuma isin jaaladha. Inna jaalalti silaa bifa qabaatee isin fakkaata uummata kiyya jechuudha. Inna yoo tana jedhu sobaaf hin jenne dhuguma hordoftoota kiyya. Hedduu isin jaaladha isinillee warroon na jaalattan kana qofaa miti warri keessaanuu na dubbistanii dhiisiitii kana isa wajjin hin kadhatinii isa wajjin hin jooriniiti dhiisii YouTube biraa banadhuuti itti fayyadamettanii keessaan na dubbistan hedduu jirtanii isinillee galatooma wanti isin jettan fudhadheera ammas barnoota naa ta'e jechuudha. Waan tokko yeroo tokko yoo dubbatan irra deddeebi'anii dubbachuun namatti hin tolu jechuudha. Maaliifuu waan kadaa'imaa ta'eef hangana dubbadhe malee akkuma duratti isiniin jedhetti silaan dubbadhu ture. Ammas waan dubbatamullee miti. Haa fudhattu rakkoon qabu muktaaris haa kennuufi ammas tanan an silaa naa fidanii manatti ofii isaaniitii naa fidanii fudhadhu jechuudha. Fudhatuun deemu ammas tanan waan arguuf itti deemtanii uummanni kiyya warri na jaalattanii isin abdadheeti YouTubii kana kophaatti banadhee san dhiisee jechuudha. Akkanaa guddistanii isarra na jajjabeessitan akkuma duraatti hanga ammaatti rabbii wajjin jechuudha. Isintu asiin ga'e waanuma hundaayyuu jechuu guddaas kaanis ka isin fudhattes kan markaa qabus isa kanallee isinumaan abdadhe jechuudha. Hundi keessanuu warri maatii kiyya taatan kan ta'inis warri amma duraas nan beekne YouTubii kanarratti wal baranne jechuudha. Warri nan beekne ammas hedduu jira. Hundi keessanuyyuu seentanii akka maqaa Amiraatiin jechuudha. Waan daa'imaa waan ta'eef warroonni Amiraa jaallattan hundi keessaniyyuu jechuudha warri na jaallattan nin beeka. Kun Amiraa waan ta'eef kiyyaa fi keessi garagara waan ta'eef hundi keessaniyyuu subscribe godhaa fi guddisaa isiniin jedha. Isin abdannaa hordoftoota kiyya innaa waan jiruun waan irra geenneen waluma bira jirra waan ta'eef isinilleen nu wajjin turaatii. Nuti simbannu kana booda hin badu viidiyoo nagaanin dalagaa aarii kiyya dhiisee waan hunda irra darbe ilmi namaa bakka takkuma yoo itti himanni jira miti takkaa erga himtee erga gorsitee dadhabdee immoo numa dhiisuudha nama tokko yoo fooyyessuu hin dandeenye irraa fagaachuudhaami amma irraa fagaadheetiin hojii tiyya nagaa ilmootii wajjin hojjadhee akka gaarii jiraachuu barbaada waan ta'eef isinillee du'aa naa godhaa warri na jaallattan du'aan keessan hedduu barbaachisa waan ta'eef du'aa naa godhaa anillee du'aa keessan aamin jedha. Keessaniif hedduu naaf galatooma kan duraas kan dhufuuf jechuudha galata guddaa qabdanii galata keessan hangana jedhee dubbachuu hin danda'u. Qunnamaa isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Bye bye.